Kana booda kan isaa xumurameera jedhan miidhama koo ilaalanii natti seeqaa turan. Uumama akka buqqee salphaatti cabu kennaa addaa qisaasa'e naan jedhaniiru. Garuu waan isaan hin argin tokkotu ture. Halkan ani qofaa koo boohaa ture. Halkan dhiphinaa sana maaliifin boosse jedhee namni yeroo isaa naaf kenne hin turre. Kun badhaasa baalaandoor qofa miti. Mallattoo bayyanachuuti. Mallattoo injifannoo. Sababan hirriba malee buleef kunoo akkasittan iddoo kabajaa guddaa kana dhaabbachuu danda'e. Argitanii badhaasni kun baay'ee ifa. Garuu imalli milkaa'ina koo dukkana keessa ijaarame. Usmaan Deembeelee. Usmaan Deembeeleen taphattoota kubbaa miilaan uumamni kennaa addaan faayee keessaa tokkodha. Garuu akka yaadame osoo hin ta'in jireenyi isaayyuu yaaddoon guutame. Maatii qaccee Afrikaa irraa dhalate. Abbaan isaa Maalii, haati isaa immoo lammii Mooritaaniyaa fi Seenegaal irraa Firaansitti wal argan. Ijoollee 3 waliin horan. Garuu abbaan isaa kun Faaxumaa fi ijoollee isaa kana gatuun godaane. Harmeen Usmaan Deembeelee Faaxumaan garuu dubartii jabduudha. Ilmaan ishee guddifachuudhaan bakka kanaan gaatte. Deembeeleen Biruusiyaa Doortmund keessatti ga'umsa mul'iseen Baarseloonaan booji'amuun paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 35 mallatteessifate. Ta'us miidhamni isa mudatee fi hawwiin warri Buluugiraanaa eegaa turan daandii gadi lakkise. Usmaan Deembeeleen Baarseloonaa keessatti yeroo garagaraa 14 miidhame. Guyyoota 784 dirreerraa fagaateera. Taphataan addunyaan eegde dhiphinaan liqinfame. Baarseloonaa keessatti mallattoo namoota masluufaa kan yeroon bakka shaakalaatti hin argamne jedhame. Boodarra garee keessaas qofaatti baafame. Miidhamnii fi qofummaan kan itti cime Deembeeleen haala kanaan araada baay'ee keessa seene. PlayStationii taphachuu, dhugaatii hin hayyamamne dhuguu, soorata taphataa kubbaa miilaaf hin taane soorachuu walii galaan amala bade. Harmeen isaa Faaxumaan garuu kana hunda keessatti abdiin kutanne. Bira dhaabbattee ni gorfatte. Bara 2021 immoo Usmaan Deembeeleen lammii Moorokoo Riimaa Eedboochii waliin gaa'ila godhate. Jijjiirama guddaas jireenya isaa keessatti uume. Gara Paark Desperensi erga imaleen booda garuu Usmaan Deembeeleen adeemsa keessa lafa qabatee ka'e. Namni kufeera jedhame Usmaan Deembeeleen tarree jajjabootaa maqaan isaa katabame.